Liyaanee jira oduu ijoorraa waliin Annaymaa Umari. Oduu ta'een jalqabaatiin Abbaay Tsahaayee dabalatee hooggantoonni fi miseensonni gameeyyii TPLF ajjeefamuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasani. Miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa humna raayyaa ittisa biyyaa wabeeffachuudhaan hoogganaa korporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa duraanii kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee fi ambaasaadar Siyyum Masfin dabalatee hooggantoonni TPLF 4 ajjeefamuu gabaasaa jiru. Hoogganaa Bobbii humna ittisa Itoophiyaa duraanii yeroo ammaa kana raayyaa ittisa biyyaa keessaa if baasuun naannoo Tigraay keessatti waraana gaggeeffamaa jiruun gama TPLF goruudhaan kan hojjetaa jiran Brigade General Tasfaayee Ayyaalew akkasumas ambaasaadar Siyyum Masfin dabalatee hooggantoonni TPLF olaanoon 4 ajjeefamuu fi gariin isaanii ammoo to'atamuu gabaasni raayyaa ittisa biyyaa toora feesbuukii isaaniirratti baase ni agarsiisa. Hooggantoota TPLF qabuudhaaf sakatta'aa gaggeeffamaa jiruun guyyoota muraasa dura hooggantootaa fi miseensonni TPLF gariin to'atamuu isaanii gariin ammoo ammallee haala ifa hin taane keessa jiraachuun gabaafamaa ture. Brigadier General Tasfaayee miidiyaadhaaf ibsa kennaniin hooggantoonni TPLF baatii sadaasaa jalqabarratti duula Maqaleetti gaggeeffameen sa'aatii 48 keessatti akka mootummaaf harka laatan gaafatamanis of tuulummaa isaaniitiin lakkii jechuun qabsoo umriin isaanii hin hayyamne gaggeessuuf bosonatti galuu isaanii himanii jiru. Abbaay Tsahaayee jechuun hoogganaa TPLF kan maastar pilaanii Finfinnee dirqiidhaan hojiirra oolchina kan dideenu dura dhaabbate likkii galchina jedhee dhaaddachuun beekamu ta'uun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee miidiyaaleen mootummaa bilxiginnaa jecha Abbaay Tsahaayee ittiin beekamu kanaaf qabsoo Oromoo walirraa hin cinne TPLF'n aangoo irraa kaasuuf sababa ta'e osoo hin tuqin bira dabruun hubatameeti jira. Kunis firiin qabsoo Oromoo kan TPLF'n aangoo irraa kaase harka farra Oromoo kan biraa galuu isaatiif mallattoo tokko tahuu danda'a jedhu sabboontonni Oromoo. Seneetoroonni Ameerikaa 3 dhimma walabummaa pireesii Itoophiyaa fi hidhamuu gaazexeessitootaa irratti muummee ministeera Itoophiyaaf xalayaa barreessaniiti jiru. Seneetoroonni Ameerikaa walabummaa miidiyaalee Itoophiyaa keessatti dhabamuun kan isaan yaaddesse tahuu eeruun gaazexeessitoonni hidhaman hidhaa akka hiikaman waamicha dhiyeessaniiti jiru. Seneetoroonni xalayaa kana dhimma pireesii fi hidhamuu gaazexeessitoota irratti barreessan Cheers Murphy, Patrick Leahy, Ben Cardin yoo ta'an xalayaa muummee ministeera Itoophiyaatiif roobii kaleessaa barreessaniin ji'oota dabran keessa mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa gaazexeessitoota irraan gahaa jira jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa walabummaa miidiyaalee ukkaamsee gaazexeessitoota hidhee kan jedhu seneetoroonni Ameerikaa kunneen mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhee hunda hiikuun walabummaa pireesii eeguu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Itoophiyaa keessatti gaazexeessitootaa fi ogeessota kaameeraa dabalatee hojjettoonni hedduun kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaa isa tokko. Sirni Abbaa Irree Abiy Ahmed sabboontota Oromoo biyyoota ollaa jiraatan butee gara biyyaa deebisuuf jecha humna ukkaamsituu leenjisee bobbaasaa jiraachuun saaxilame. Odeessi maddeen qabatamoo irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti sirni bilxiginnaa ilmaan Oromoo sabboontota biyyarraa baqatanii biyyoota ollaa keessa jiran qabee biyyatti deebisuuf baajata guddaa ramadee socho'aa jira. Akka odeeffannoo kanaatti humni dhimma kanaaf leenjifame kan afaan Oromoo sirriitti dubbatu gara Keeniyaa Naayiroobiitti bobbaafamuun sabboontota Oromoo achi jiraatan butee gara biyyaatti akka deebisu dirqamni kennameefii jira. Tarkaanfiin ilmaan Oromoo butanii biyyatti deebisuun itti taphachuuf karoorfame kun haaluma gaafa Injiinar Tasfaa'uun Camadaa, Injiinar Masfin Abbabee fi Hayyicha Gadaa Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoofaa itti ukkaamsanitti kan raawwatamu ta'uun saaxilameeti jira. Kanneen leenjii fudhatan kun erga Keeniyaa seenaniin booda Oromoonni barbaadamanii fi butamanii deebifamuu qaban eenyufaa akka tahe kan itti himamu tahaa jira. Maddi qabatamaan odeessa kana nuuf erge. Kanaaf jechas ilmaan Oromoo Keeniyaa jiran nama afaan Oromoo dubbatu kan duraan arganii hin beekne yoo qunnaman akka of eeggatan maddi kun dhaamsa isaa dabarsee jira. Bara wayyaanee sanis warri Oromoo ukkaamsee biyyatti deebisaa ture qaama tikaati.
qaama tikaasan keessatti ammoo warruma amma aangoo irra jirutu qooda furtuu taphachaa ture kan jedhu maddi keenya kun muuxannoo bara wayyaanee waliin turan kuufatan saniin amma saba Oromoo ukkaamsanii bituuf hojjechaa jiru waan ta'eef ummanni keenya dammaqee sirna kana ofirraa gatuu qabaa jechuun dhaamu. Lubni Dr. Gammachiis Dastaa ijoollee Haacaaluu sadan karaa barnootaatiin itti gaafatama isaa fudhatanii barsiisuuf waadaa galanii jiru. Waa'ee barnootaa fi guddina ijoollee Haacaaluu irratti maatiin yookaan haati warraa Haacaaluu dhiphachuu hin qabdu. Nuti waan kana dhibbumaan dhibbatti itti gaafatama isaa fudhannee jirraa ja'ani. Ji'oota jahaan dura kan ajjeefame artistii Haacaaluu Hundeessaa ijoollee sadii kan umriin isaanii waggaa 5 fi isaa gadii tahan qaba. Lubni Dr. Gammachiis Dastaa ijoollee artistii Haacaaluuf waadaa galaniin barnoota oolmaa daa'immaniitiin hanga kutaa 12tti baasii hunda danda'uun akkasumas konkolaataa mana barumsaati gara manaa ittiin deebi'an akka ramadaniif ibsani. Maatii kiyyaa fi maatiin haadha manaa kiyyas seenaa Haacaaluutiin wal fakkaataa qabna. Maatiin keenya gidiraa baay'ee keessa dabranii nu guddisan. Waan nuti keessa dabarsine sun ijoollee Haacaaluu mudachuu hin qabu jenneeti waan kana gochuuf kan murteessine jaani Dr. Gammachiis. Wareegamuu Haacaaluutiin maatiin keenya qofa osoo hin taane ummanni keenya hundumaatu garaan isaa madaa'e. Haacaaluun har'a kan inni jiru ijoollee kana sadeen keessa. Haacaaluu har'a yoo dhabnellee ijoollee kana sadeen guddisuu qabna jenneetii jedhu. Manni barumsaa ijoollee Haacaaluu itti barsiisuuf murteessan kuni magaalaa Finfinneetti kan argamu akkasumas Cambridge International Academy kan jedhamuu fi mana barumsaa qulqullina olaanaa qabu akka ta'es dubbatu. Ijoolleen mana barumsaa kanatti baratan yoo asii barumsa fixan harki 90 biyya Ameerikaa fi Ingiliz deemu. Ijoolleen Haacaaluus carraa kana akka argatan kan nuti feenuu jaani. Ijoolleen Haacaaluu sadeen yeroo barnoota kolleejjiin duraa xumuranis biyyoota lamaan keessaa kan isaan filatanitti deemanii akka barataniif haala mijeessuufis waadaa galuu isaanii himani. Haadha warraa wallisaa Haacaaluu Hundeessaa fi hiriyoota isaa waliin mana barumsaa ijoolleen isaa itti barachuuf jiran kana daawwachuu fi maatiin Haacaaluu waadaa isaan galaniif kanatti gammaduu ibsani. Dr. Gammachiis. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaatti hidhattoonni ergama diinummaa Oromoo qaban daangaa qaxxaamuruun hawaasa nagaa irratti dhukaasa bananii jiraachuu jiraattonni OMN'tti himani. Dhukaasni kun Jiillee Dhummuugaa ganda gaangaa iddoo Adee jedhamuun beekamutti kan jalqabe yoo ta'u kaayyoon dhukaasa hidhattoota kanneenii Oromoo Walloo fi Affaar gidduutti waldhabbii uumuu fi jiraattonni. Baroota dheeraaf sababa lafa dheedaatiif horsiisee bultoota saboota lameenii gidduutti dabree walitti bu'iinsi mul'achaa turullee barana bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa ta'e jedhee Oromoota Walloo fi Affaar walitti buusuuf shira xaxaa jiraataan aanaa Jiillee irraa OMN bilbilaan dubbise. Gama biraatiin kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Dawwaa Caffaa iddoo addaa Waladdee jedhamu keessatti turtii guyyaa lamaa dura humni liyyuu haylii naannoo Amaaraa sababa tokkoon malee Oromoo ta'uu isaa qofaaf ilma Oromoo Walloo kan maqaan isaa Ahmad Sheek Muhee jedhamu rasaasaan rukutuun waytii ammaa waldhaanamaa kan jiru ta'uu odeeffannoon garasiinuu dhaqqabee ni mul'isa. Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeraatti qeerroowwan ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhaman hedduun hamma ammaatti mana hidhaa aanichaa keessatti dararamaa jiraachuun himame. Qeerroowwan kanneen hokkara magaalattii keessatti mudateef isintu haala mijeesse jedhamuun hidhamanii himannaan dharaa biroos irratti banamuu maddi keenya garasii dubbifne tokko OMN'tti himeeti jira. Kaadiroonni aanichaa namoota ofiif barbaadan qindeessuun ragaa sobaa akka bahan gochaa jiran kan jedhu maddi keenya kun haalli nageenyaa garas jiru yaaddessaa tahuu dubbate. Aanicha keessatti hidhaan jumlaan ammaahuu cimee itti fufee jira. Torbee dabre keessa deeggartoota paartii KFO fi namoonni hedduun biroos balleessaa tokkoon malee kan hidhaman ta'uu odeeffannoon garasiinuu dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Godina Arsii magaalaa Roobeetti kaadireen bilxiginnaa sababa gargaarsa milishaa naannoo Amaaraa jedhuun hawaasa naannichaa burjaajessaa jiraachuu jiraattonni naannichaa saaxilani. Jiraattota keessaa namni bilbilaan OMN dubbise tokko akka nuuf himetti Arsii Roobee bakkoota garagaraatti gargaarsa maallaqa waraanaa
naannoo Amaaraatiif gumaachina jedhuun fedhii ummataatiin alatti dirqisiisanii walgahii waamuun qarshii fi midhaan nyaataa irraa guuraa jiran jechuun maddi keenya gamasii dubbifne bilbilaan OMN'tti hime. Kanneen saamicha raawwatamaa jiru kana morman haawwanii fi daa'imman dabalatee namoota hedduu jumlaan hidhaatti guuraa jiraachuu odeessi garasiinuu dhaqqabe ni mirkaneessa. Kaadireen biltsiginnaa dhimma hooggantoota hayyootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo diinoonfachaa waa'ee milishaa naannoo Amaaraatiif quuqamuun eenyummaa murnaa aangorra irra jiru kana ifaan ifatti agarsiisaa jechuun hawaasni naannichaa cimsee balaaleffachuu maddi keenya garasii dubbifne kun hubachiiseeti jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa ture hammaatee itti fufee jiraachuun gabaafame. Tibbana mootummaan biltsiginnaa namoota ergama isaa raawwatan leenjisuudhaan magaalattii keessa bobbaasee badii takkaan maletti namoota nagaa irratti reebicha raawwachiisaa jira jechuun jiraataan magaalaa Awwadaa tokko OMN'tti hime. Milishoonni kunneen leenjii torbee tokko fudhatanii erga xumuranii booda ulee qabatanii magaalattii keessa bobba'uun reebicha raawwachaa jiraachuu kan himu namni kun namoonni reebicha milishoota kanaatiin miidhaan irra gahee jiraachuu addeesse. Qaamonni leenjifaman kunneen humnoota addaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun namoota nagaa hidhuu irratti fuulleffatanii hojjechaa kan jiran ta'uu maddi keenya kun hubachiiseeti jira. Gama biraatiin maddi keenya Awwadaa irraa OMN fi yaada laate shirri mootummaan biltsiginnaa beellama mana murtii dheeressuudhaan hayyoota keenya mana hidhaa keessa tursiisuuf xaxaa jiru kan itti dhagahame ta'uu ibsuun yoo nuti walii galle manni murtii harka keenya jira waan ta'eef ummanni Oromoo tokkummaan ka'ee falmatee hayyoota isaa hidhaarraa baafachuu qabaa jechuun dhaammateetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo arraaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanaa oduu keenya idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Oduu isinitti himuun isinii waliin tan turte Annaimaa Umari. Gama ogummaa kaameeraa fi qindeessaa suursagaatiin Abdii Jamaan waliin ture qophiileen OMN tanneen